Dubartii tokkommoo maal godhan seetan egaa. Hanni egaa karaa garaagaraatiin biyya kana baalageen karaa garaagaraatiin saamtii waan ta'eef jechaadha. Maal ishee godhanii irra caala nama immoo kan seenan karaa haadhaani jechaadha. Namni hunduu haadha isaatiin hin qoosu, haadha isaanii jaalata, haadha isaanii kabaja. Kanaaf haati nama biraallee akka rakkattu hin barbaadu. Karaa haadhaa namatti dhufuu jechaadha. Karaa nama isin jaalattanii. Maaloo haadha keenya nu jalaa dhukkubeeti dhibeen ishee immoo qoricha aadaatiin fayyee jedhanii. Maaloo jedhanii nama karaa deemu tokkotti dhufu jechaadha. Akkuma kana intala kanatti dhufanii egaa akkasitti haadha keenya dhukkubeeti maaloo qoricha akkasiitu jira jedhanii maaloo achi nu geessi nuuf biti qoricha kana namni tokko bituu hin danda'u jedhu. Hubadhaa laala namni tokko bituu hin danda'u. San booda eessa jira qorichi iddoo akkanaatiish jedhanii faana deemu jechaadha. Kana kan isaan godhaniif meeshaa takka qabatanii hin seenanii jedhu. Hin kadhatu jechaadha. Maaloo nu faana biti qoricha kana meeshaa qabatanii seenuun hin danda'amu. Boorsaas, birriis, akkasumas warqiillee ta'u, qarshiillee ta'u, bilbilas waan takka qabatanii seenuun hin danda'u. Nuti immoo biyya kana hin beeknu. Maaloo nu gargaarii jedhu dhufanii. Namni haadhaan hin qoosu waan ta'eef eessa iddoo kamii iddoo akkasiiti fuudhanii deemu. San booda nama lama ta'anii deemu inni tokko hin deemaa jechaadha. Waan kiisitti qabu hunda intalatti kenna. Qarshiis, birrii morma isaa, meetii baasee waa hunda waan qabu hunda qabatanii seenanii yoo akkas ta'e qorichichi ni bada jedhanii waan qabu hunda isheetti kennee deemaa jechaadha. Akkuma kana isheetti kennee seene. Seenee gaafa deebi'uuf kunoo argadhe jedhee dhufa jechaadha. Inni tokkos akkasuma waan qabu hunda isheetti kennee deema jechaadha. Isheenis dhaqigaati immoo dafitii amma nuu fidi koottu. Dhaqi nuu biti koottu jedhuun isheedhaan. Isheenis boorsaa ishii waan qabdu hunda itti kennitee qorichicha fuudhuu deemtii jechaadha. Kana booda maal labdarre? Gaafa deebitu asis laaltu, achis laaltu, olis laaltu, gadis laaltu isaan hin jiran. Waan kan isheen itti kennite hunda fudhatanii badanii jechaadha. Haala kanaanis namoota hedduutu hatame. Namni nuti beeknu kunis haala kanaan hatamte waan ta'eef kanarraallee waan akkanaa kanarraallee of eegaa karaa garaagaraatiin namatti bobba'anii waan jiraniif jechaadha. Egaa waaqni nu waa eeguu jenna kanarraa. Ani akka kootti yaa Waaqayyoo hattuu likiskisiirraa of hin eegaa warruma waan ta'e nama tuqan kanarraa na eegiin jedhaan yeroo hunda kadhannaa kooti waan ta'eef jechaadha. Kan sin ajaa'ibu hiriyoonni koo anana ni beeku yoo xiqqaate naannoo namni shani haala kanaan hatamaniiru jechaadha. Haala kanaan waan isaanii hundirraa fuudhameera waan ta'eef jechaadha. Hanna iteemmii kanarraa of eegaa hedduun keessan hin beektan. Egaa akkuma beekamu baankiilee biyya keenya keessa jiran hedduun isaanii egaa karaa garaagaraatiin sooshaal miidiyaadhaanis karaa bilbila keenyaatiinis SMS'dhaan miseejiidhaan jechaadha. Egaa akka of eeggannuuf ergaawwan garaagaraa nuuf ergu jechaadha. Hattoonni karaa garaagaraatiin nuuf ergu waan ta'eef. Kana malee kallattumaan bilbilanii akka baankiirraa nuuf bilbilameetti illee namoota hedduu saamaniiru. Egaa iteemmii kanarraanis egaa hanna eegalaniiru. Innis hanna ajaa'ibaati waan ta'eef akka of eegdan dhaamsa kootii sirriitti na dhaggeeffadha. Hundumti keessan immoo fooloo godhaa. Kana malee ani nan dhama'aa laayikiin gootan ijoo. Maal taayoo laayikii gootan? Kanaafuu hundumti keessan viidiyoo kana namoonni ilaaltan laayikii godhaa. Namoota hedduu bira gahaa, namoonni hedduunis irraa baratu waan ta'eef. Kanaafuu egaa keessattuu iteemmii bira bakka namoonni hedduunis hin baay'anneetti kana malee immoo bakka iteemmiin walirraa faffagaatee jiruttis illee egaa hattoonni tokko tokko keessattuu qoricha nama adoochu namoonni fayyadaman jechaadha. Armaan dura waan ta'e isin tuqanii waan qabdan ofuma keessan itti kennitu jechaadha. Inni viidiyoo kanaan duras hojjedheera irra deebi'ee isiniif hin hojjedha. Inni kun immoo iteemmii san irratti jechaadha bakka lakkoofsa isin barreessitanitti waan ta'e dibuu jechaadha. Egaa waan ta'e dibanii in hojjetu gaafa jettan na didee koottu yaalli siin jedha. Ati hin beektu deemtee itti galchitee tuttuqxaa wanta inni achirratti dibee gaafa tuqxu achumatti sammuu keessan tuqa jechaadha. Achumatti raatoftanii haftu. Qarshii ajajjanii qarshii sun gaafa ba'u ofii isaatii fudhatee achi badaa jechaadha. Kanaaf
kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuufi viidiyoon kun namoota hedduu bira haa gahu. Egaa ergaawwan kana viidiyoo isaallee naaf erguudhaan afaan biraatiin kan hojjetame gara afaan Oromiffaatiin dabarsii kan jedhanis waan jiraniif jechaadha. Anis achirraa argee isiniif dhiyeesseera. Namoonni isaan mudatanis waan jiraniif jechaadha. Irraa akka of eegdanii hanni karaa garagaraa hammaateera jechaadha. Yeroo ammaa kanatti of eeggannoo guddaa akka taasistaniif waan guddaa tokko isinitti hima. Waan kun nu mudate kanaafiyyuu hanni hammaateera waan ta'eef hattoota kanarra hattoonni karaa garagaraa jira. Hattoonni likiskisiin jirti kiisiyan nama seentu. Kana malees immoo egaa sirriitti egaa gurmaahanis kan nama hatanii jiru. Osoo nuti hin beekin kan nu hatanis jiru. Kana malee waan garagaraa fayyadamuun sammuu keenya adoochanii kan hatanis jiru jechaadha. Isaan kun immoo maal akka fayyadaman isinitti hima. Hundumti keessan follow godhaa, like godhaa, share godhaa, irraa barattu jedheen jechaadha. Kanaafiyyuu waan kun nu mudate egaa ani hojiin koo kaameraamaanidha. Kana malee immoo barnoota kaameraa yeroon baradhu sinematogiraafii jechaadha. Waan kun uummanni irraa barata jenne fiilmiitti illee jijjiirree fiilmii isaa hojjenneerra jechaadha. Waggaa 4 dura waa'ee kanarratti seenaa dhugaa hojjenne jechaadha. Kanaaf magaalaa Bishooftuu keessatti bara 2010 egaa reefuu barataa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaan ture yeroo sanii. Egaan yeroo sunitti hiriyyaa laman qaba jechaadha. Kilaasii keessaa hiriyoota ni jiru. Hiriyoota nani qabu keessaa. Intalli isheen tokko warqii mormaanii qabdi, laaptooppii bareedaa qabdi. Kana malee silkii yeroo suni jechaadha biyya alaarraa kan ergame. Silkii maal fakkaatu? Samsungii jechaadha. Silkii ajaa'ibaa kana qabdi. Mucaan inni tokko immoo laaptooppii qaba. San booda naannoo bulchiinsa magaalaa Bishooftuu hundum namoonni beektan jirtu jechaadha. Gamoota guddicha bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fuuldurri sun akka ammaa kana miti. Bakka namni tattaa'u jira, marga kunuunfamu jira jechaadha. Ni beektu mukooliin illee dhadhaabbatanii jiru. Ammas illee bareedeera. Durillee akka duriitti jechaadha. Yoo kana karaan qabalee 5 kan jedhamutti nama fudhatus ni jira amma kan duudee. Karaa sunirraan ani ergaadhaan dhufaa jira jechaadha. Ani maatiin na ergee achiin dhufaa jira. San booda ijoolleen lamaan kun ijoolleen kilaasii kun intalli fi gurbaan sun handaawutii garagaraa walirraa fudhachaa jiru achi ta'anii jechaadha. Yoo kana isaanii xumuruu gahuun isaanirra gahee nagaa isaan gaafadheen ani ganda tokkotti hin galaa, intalli ganda 12tti galti akka yeroo sunitti jechaadha. Gurbaan immoo ganda 5tti deebi'ee gala. San booda walirraa fudhatanii egaa nagaa walii dhaamne innis ganda 5tti achumaan ol deeme. Ani immoo taaksiidhaan ganda tokko deema. Intallis immoo gamarra ceetee taaksiidhaan ganda 12 deemti. Yoo kana mucaan wayii itti siiqeetuma itti dudubbata. Intalittiidhaan baarichi jennaani. Baarichi jedhaan gamatti karaa gamatti maal siin jechaa jira. Ani immoo egaa dhiirrii fi dubarri gaafa walitti dhufan jinjanaan itti fakkaate jecha. Maal siin jechaa jiran jedhaan gamatti. San booda intalli immoo gara koo laalti. Maal jechaani jira seetan gurbichi haadha koona jalaa dhukkubaa, dhibee akkanaa dhukkubaa, qorichi immoo gara zuqaalaa jira jedhanii ani biyya isaan beeku. Zuqaalaa safarri jedhamu immoo ganda tokko. Naannoo kana hin beeku waan ta'eef maaloo nageesseedhaan. Intalli immoo baay'ee garaa laafettiidha. Laaptooppiin baatti, bilbilan baatti, warqii bareedaa tokko uffatti. San boodatti dubbata. Akka carraa ta'e immoo ani safarri koochi. Kan sin ajaa'ibummoon egaa yeroo sun reefuun silkii touch screen kana bitadha takkiirra. Hiwaaween oggus faashiniidha san bitadheera. Sanaa bitaniiru jechaadha. Reefuun bitadheera. Takkiirra reefuun bahaa jechaadha. San booda gara koo laalti intalli. Safara koo waan ta'eef wajjin akka deemnuuf jechaadha. Achii booda inni dheerata seenaan kun garuu wayi kutaa lamaan adda sinii qooda jechaadha. Achii booda isheedhaan gara kootti na laalee na waamuuf kaatu makiinaa wal gootutu tasaabiin jedhamu inni guddaan kun nu gidduu dhufe. Amma inni darbutti akkas osoo jennu taaksiin anaaf dhufee jechaadha. Ani taaksii koo seeniin deeme. Kazaa ani nan galee isaanis dhiisee ishiidhaafis hin dawwallee ani waan uumamu jiran seeni. San booda guyyaa lamaan booda kilaasii waan qabnuuf kilaasiitti wal agarre. Achuma magaalaa Bishooftuutti keessatti baranna waan ta'eef. Yoo kana warqii ishii sirra jiru bilbila takki wayii baatti.
gurraachoftee teessi intalli duruu gurraattiidha. Intaloo maal taatee bilbilli keessa gaheen jedheen wayyoo sitti himneetti. Gaafa sana mucaan suni akkana naan jedhee haadha kuna jalaa dhukkuba jedhee zuqaalaadha qorichi nagiisi maaloo jedhee na kadhannaan inna'uu maani si fudhadheen deema jedhee na taaksiidhaan deemte. Kunoo waan inni tuqeen beeku safara biraa safara ishiin hin beekne geesse achitti of barte jecha waan qabdu hunda baastee itti kennite jecha laaptooppii ishii silkii ishii warqii ishii irraa baasee waan qabdu hunda itti kennite naannoo biraatti of barte jecha intalli. Akkasana godhee jette wayyoon jedheen ilaala otoon anis faana deeme anaanis na nyaatee ture jecha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaade obboloota koo tokkoffaa haadha koo na jalaa dhukkubee ebeluu na jalaa dhukkubee maaloo jedha jecha namni akkanaa isinitti dhufe garraamii ta'a waan garagaraa ta'a jecha. Kanaafiyyuu namoota akkanaarraa of eeggadhaa. Hattoonni akkasii kun jechaadha waan hamaa kan hojjetan tokkoffaa walitti dhufeenya keenya tokkummaa keenya jaalala biyyummaa waan garagaraa nurraa balleessaa jiru namni akka nama hin amanne jechaadha. Dhugaan isinii jedhaan yeroo sun ergasii nama hin beekne harka fuudhuun isa jechaadha. Nagaa hin gaafadhu nan du'a malee. Kanaafuu baay'ee ulfaata waan ta'eef irraa of eegaa irraa of qusadhaa jechuu barbaadeeni. Kanaafiyyuu hanni karaa garagaraa dhufaa jira karaa garagaraa keessattuu qoricha bituu kan danda'u nama lama nama sadi jedhanillee kanatanii jiru. Kana hunda egaa imala miidiyaa yuutuubii jedhu jala yoo argita seentani achi jala irratti gadhiisneera jechaadha. Kana fiilmii nuti kanaan hojjenne achi jala daawwachuu ni dandeessu. Kanaaf akka of eeggattanii asumaan dhaamsa kootii ulfaadhaa follow share gochuun dagatinaa like godhaa galatooma.